هاي سنة ومية كتاكا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله دبتن بقنا قاعد دبتن نسنينجا تكو بيسستا تكون وليف دبرسنا خيستو ورين بيا فرنجي دا جرتن أمريكا أستراليا كندا وري بيا كنا خني جرتن في أوروبا داس سينا وانت كتك فرا لالون غاري دا وني قد ميغاري تهي وانت كتك مو فرا لالون غاري دا نسنين جا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا كي عندو فتنسين هندينو يب هايه سينا دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان خينيا وني نسنين جاو غوفن ديمين توكو بانا ميجرا وبليتي تينيا مسكي تن ليبيا خيستي هدر رما جرتو اسي سنيچا غوفن ديمين تك ببنمتي تورتي غوفن ديمي سن اينيو اكبنهم بينه المهم چفيرام سيدي تو شير غودي اسي سني چفي شير غودو سا اركيتين انما اچرتنين وهين غودا جيتين ايادي توري ايغسماي لالي وان اچرت بريفمي في فوتو mucayyootii fi kana laaleetiin wanni sun akhumatti na sodaachiste gartani wanni khuni rakkoo namarra fida silaa wanni khun guutu jijjiiramuudha qaba takka footoon mucayyoodha jijjiiramuudha qaba wanni silaa achirratti barraayisan guututti jijjiiramuudha qaba maaliif jennaan waan tana akka laaftutti ilaaluu hin qabdan akka laaftutti ilaalina keessattuu warri biyya faranjiidhaa jirtu أمريكا كندا أستراليا بيكا كنا أوروبا جرتن وان خان أكا غارت تلالوك أبدان غوفن ديمي موتما نساكتا غرتني نساكتا وان سلا أچرا جراسن ججيرا وان براتي تواني غودا فوتو داس ججيرا غرتني وان سلا أچرا ببرستاني واني غودوك أبدان ججيرو دا أبدان مالف مچايون تن قبمتي جرتون شورر كيستوتا شفتا حركة جرتي gartani maallaqa kana wali qabneeti isiidhaaf achi geessinaa amma isin hoggeettan mucayyoo tana eessa beeytan akkamitti wal beekuu dandeessan akkamitti wal qunnamuu dandeessan ummata saniinoo akkamitti wal qunnamuu dandeessan eessa wal beeytaniin gaafii jajjabduudha isiniif gaafii jajjabduu gaafii jalaa hin baatu gartani mootummaan ni sakatta keessattuu abbichi waan sanbane akka gaaritti wanni godhuu qabda daddafiiti ammaan tana wanni godhin sinjaa khaasi footoodhaas jijjiiri waan san keezii biraatitti wanni godhuu qabda jijjiiruu qabda garte anamma niin baasa jeetiin seene hoggaanii ilaaluu sodaadheetiin irraa deebi namuu jireenya taa'as jireenya jijjiirachuudhaaf ta'a kanaaf waan akka goonatti waan hamtuun akka nurra hin geenye waa hunda irraa eeguun gaariidha gartani akkuma beenu liibiyaan biyya khatara gartani biyya afur shantu isiisan dheh gartani khanaafu laala keessattuu inumaatu liibiyaa guddoo sanii miti somaalee caccabxuu tana gaafa isin markabaa fi kana xalafte manguddoo biyyaa itti erganii shiftootatti gartanii karaa meeqaan akkasitti waan san akka wanni sun harkaa bahu taasisamee jira kanaafuu amma isinii sanuu achi keessa jiru gartanii isinii biyya san keessa jiru akkamitti nama kanaan wal qunnamuu dandeessaniin gaafii jajjabduudha hidhaarraa isin baatan yookaan umrii isinin murteessan gaaga'ama lubbuu teessanirra fiddan faamilii keessanirra fiddan gartanii keessattuu warri biyya faranjiidhaa jirtu please seera biyya faranjiidhaa seera biyya keessa jirtuu san akka gaaritti laaluudha qabda firra akkanumatti biyya faranjiitiin jiraa jettee ameerikaadhaan jiraa jettee kanadaadhaan jiraa jettee gartanii waan hin jirre dalagina
irraa eeguudha qabdan. An goofandimiin an banamuun isii hamtuu dheechaa hin jiru waan gaariidha gootan gartanii. An amma kaleessa aareetii waa meeqa dubbadde niin aare maaliif nuti wal cinaa dhaabbachuu hodhabuu keenya saniitiitu hedduu na gaddisiise gartanii. Ammoo kana wanni niin godheef maali namni kun onnatee haa wal cinaa dhaabbatuuf malee ani hammeenya keessanillee hin qabu. Hammeenya nama Harargeedhaa hin qabu. Hammeenya nama hundaafuu hin qabu jechuudhaan gartanii. Ammoo daddaffitti hogga namni keenya rakkate nama keenya san cinaa haa dhaabbannu yaada ja'uufiin xiqqishoo wanni ta'e. Haa ta'u immoo obboleessi keenya yookaan obboleettiin teenya eega goofandimii san banteefu goofandimiin baname sun laal takka mootummaan ni sakatta'a. Akka gaariitti sakatta'ama. Ammaan dura feesbuuka jaamu kana waggaa 3 gartanii mi waggaa 3 CIA'n itti fayyadamuu turte. Eega CIA'n itti fayyadamtee waa hunda isaa fixxe booda feesbuukni kun waggaa 3 booda nu harka seene jechuudha. Laala feesbuukni feesbuukaatu akka safaaxatti harka keenya seene. CIA'n waggaa 3 itti fayyadamteeti achi booda harka keenya seene. Gartanii mi akkasuma wajjiinu koontiroolii turra jira beeka. Koontiroolii turra jira. Kanaaf goofandimiin amma baname kun mootummaan ni sakatta'a. Koontirool godha. Gartanii mi wanni sila achirra babarraa'e sunis guutuu jijjiiramuudha qaba. Keessattuu hogga Liibiyaa fi waan akkanaa kana jaan khaxara dubbiin. Gartanii maallaqa yoo amma asii weestarittiin erga yattan eenyuuf ergitaa eessa beetaa akkamitti qunnamuu dandeessee waan akkanaa kana hedduu sitti haasan. Gartanii mi keessattuu maallaqa biyya faranjiitirraa kara biyya arabaa kana achi ergamu waa hedduudhaatiitu gaafiidhaan zalsi godha ummanni. Kanaaf ani wanni niin ja'u odoo wanni sun kara birootitti jijjiiramee ati kanarrallee gaagaamni sirra hin dhufne nama silaa akkaawuntii isaa san seenee akkaawuntii isaa sanirraa waan achirratti hirmaate hunda gaafiin inuman ooltu jira. Inuman ooltu maaliif ummanni kun harki isaanii tokko wal keessa hojjeta. Feetu Awurooppaa jiraatta, feetu Kanadaa jiraatta, isin hundinuu gaaga'amarra buutan. Gartanii mi footoo mucayyoodhaa san kaasaa jijjiira. Keezii achirratti waa'ee Liibiyaa akkana jettan sanillee kaasaa. Gartanii hedduu khaxara. Gartanii kanaaf waan hamtuu raayis wal dhoorkuun gaariidha. Waan hamtuu raa wal dhoorkuun hedduu gaariidha. Gartanii seeni mee Munir siin naqa seeni ittiin deebi'a yaada kiyya. Namni keessa isaa beeku laaleetuma sodaatee calcee beeka. Namni keessa isaa beeku laalee calcee sodaatee wanni ta'u jira. Halo. Halo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Munir akkami fayyaadha nagaya? Nagaya alhamdulillah baay'ee galatoome. Abshir galata raafi atilleen wanni kana information isiidha nu dabarsitee gaa nuti isiidha fasagalee taanee achi kasitti wanni ta'e goofandimiilleen baname. Goofandimiilleen banamuun isaa waan gaariidha ammoo gaaga'ama gaa inni namarra fitu faadhaa jira beekte maaliif jennaan atimma achinni jirta hujiini qabda khaatee manmakee teessee waan sana achirratti wanni godhuu hin dandeessaa beekte yoommoo mana kee keessaa waa takkallee godhuu hin dandeenye khaatee miilaan wanni godhuu hin dandeessa baankii fi kana dheeytee waan takka godhuu hin dandeessaa beekte ammoo akkaawuntiin kee kun wanniidhaan hidhaadha walitti baankii mootummaatii fi kanaan hidhaadha walitti beekte waan kanarraa haa wal eenu jechuurraa beekte anis kaniin kana jedhe. Dhugaadha ani amma ummanni irra guddaanuu ati qabuma kee iyyitaa namatti hin himtuu jedhanii kara komii kutaniiti har'a xiqqoo naga qeeqanii. Okay, nje uma rakkoon qabu namuu dhagee jira dhageessi nuti amma dubbii kara xumuraa adeemtu dubbii tanaan amma fuudheetiin gurbaa
Namaatti sun. Afooshattiin dabarse ani amma sagalee ta'e hojjedhe afooshaa magaalaa dirree dhawaattiin dabarse. Ameerikaa jirtuu fi ta magaalaa Jarman keessa jirtu afooshaan amma booda afooshaa qabdi. An keessaa fixadhe jechuudha. Afooshaa guddootiin kan jechuudha. Si galee? Afooshaan sunoo duuba afooshaa akkamii dhaaban? Garta? Afooshaa ijoollee magaalaa dirree dhawaatti haa. Hai. Yaaboo isii sunoo duuba hangam takka gajjabduudha. Beezii isii laaluudha qabnaa beeyte. Yaa wanni guddoon laaluu qabnu sani. Maqaadhaaf afooshaa haa taatu malee wanni tun hangam takka jabduudha. Hangam takka lafatti gad dhaabbattuudha kan jedhu laaluudha qabna. Gartee? La maallaqaas barra afooshaan guurree hanqa dandeenyutti ilaa kuma afurirraa ilaa kuma shanitti guurree barnuti arrumaa fi kalletti nutis gama keenya. Doolaara kuma afurirraa ilaa kuma shani guurraa jirraa hanqa dandeenyu guurree goofandis eegu jirraa warri biyya arabaatis eegu jirraa. Afooshaa cimtuudha. Ani amma maali ni beektaa kophaa iyyeetiin anumattuu deebi'anii ilaa ammaa maaliif iyyitaa maaliif nutti himne aktiivistiin cufaas baatee maarri kana jaan. Aboo ani kuno maqlaawatti simeetiin jira nama meeqatti himee jira kophaa kiyyaa miti ati kophaa uma iyyitaa maarra jaanii komiina dheessanii silaarra aboo galatoomi ati jala deemee dubbii tana addunyaadhaaf asiin geeti mee galatoomiin woyi anumaa'uu arrabsuu eegalan anniin ajaa'ibe ummatumaa'uu anuma kanaa'uu. Yaa maaliif jennaan ati beektaa ati namni waan fedhaa jiru ati waan silaati agartu san waan sitti mul'ataa san eega firaachi dabarsite umaati miti beektaa arabni silaa umaa naman godhu ati kan sagalee taateef obboleettii teetii fi umaa rakkoodhaa miti beektaa kun. Kanaaf kunis booda ifiifuu ni hubataa beekte. Booda ni hubata. Ammoo wanni inni jiru fedhu beektaa maaliif amma laal shiftaan kun hoggaa fedhe si gadhiisa. Maallaqa kana hogga fudhatee kanarraa an bahe jetteeti hogga kaatee deemte maas kabiraatiitu asi qabaa beektaa. Dhugaadha baqlaa wanta koon si hima. Dubbiin tuni isin qabdi amma booda maallaqni kuni gidee guutametti isin qabdi amma booda ani hanqa kiyya gama kiyya kana jee amma booda akkamitti michootanaa fi maallaqa kana gidee ergine akkamitti isin harkaa baasnee maallaqa kana neenaa kuni isin qabdi uummata bal'aa qabdi ana qofa irratti dhiistanii ana irratti achi dhiibdanii ana qeequ qofa osoo hin taane isinis qabdi isinis yaadatti kannachuu qabdan. An takkaan sitti hima gaa. Dhagaye an takkaan sitti hima gartee waan an danda'u godhu waan an danda'u irraa sitti hima. Okay, Peter, sen wanni dhaan si godha na obsi. Waan hin godhuu danda'u gartee ani an gama kiyyaan an gargaarsaniin godha. Beekte? An gargaarsiniin ani godhu kuni gartee takka akka rakkoon takkalleen annarra hin geenye if eegaatiin godha. If eegaa. Gartee? Maaliif amma akkaataa silaa itti goofandimiin qabaname kun hedduu hamaadha. Hedduu wanni dhabeete gaagaama namarra fida. Gartee? Amma namni keenya numa biyya guddatte kana keessa haa jiraatu malee firraa hin argu jechuudha. Wanni kanaa kun hedduu gaagaama namarra fiddi. Mootummaatu koontirool godha. Beete? Amma footoo mucayyoodhaa kan akkasiisan haa'uun irran turre beeta. Wanni silaachirra babarraa'e sunis akkasitti taa'uu irran turre. Mootummaadha hawaa kana koontirool. Footoo malee bar footoo malee sin amanu bar ummata dhagaadha. Ummata asoo footoo asoo viidiyoo harkuu sin amanne kana yoo footoo ittiin gooneef akkamitti si amana? Kana bar ani bar ummanni naahuun amanuu jee bar lubbuu antiyyarra bar gaagaama fiduu hin qabu bar. Gartee namni itti yaaduudha qabaa bar. Eegaa namni itti yaaduudha qaba. An amma kanaafi wanni kun hin ta'u jechaa jira beete. Amma laal wanni laaluu qabdu garteemi namni goofandimii irratti baase sun hundinuu gaafii jalaa hin hafu. Yoo mootummaan garteemi yoo mootummaan waan kana agartee waan kana kan qabdu taate eessatti beeytanii ummata saniinoo hangam takka wal quba qabdanii hottuuti itti nu go'es yoo sin jette akkam
No, ati Awurooppaa akkasii miti bar baklaawa akkasii miti. Dubbiin akkasii miti. Ati gurbaan na dhagahi. Gurbaan goofandii bane kuni warri Awurooppaa goofandii banuu hin danda'uuti. Mucaan isuma siitii fi afooshaan Awurooppaa ijoolleen waan harka kanaa qabdu. Ati nuubani maallaqa kana walitti qabiiti. bar dubbiin Awurooppaa lage warri Awurooppaa jiru goofandimii banuu hin danda'u miti beek garte faranjiin dhagaye feetu Awurooppaa jiraadhu feetu Kanadaa jiraadhu garte wal keessa hojjeta ummanni kompiitarri isaanii tokko paaswoordii qofaatiitu adda malee garte ati imma kan Awurooppaa taa'ee asii achitti goofandimii sanii irratti wanni godhe gaafii jalaa naftu yaa garte isa kattaamte jechuudha. Kanaafii sinjaa beektaa maaliif amma mucaan ati waan san wanni godhuudha qaba jijjiiruudha qaba. Waan san itti himaa yoo kan beektan taate ani hin beeku waan san itti himuu qabdan. An ammoo an goofandimiin wanni isaa kun hedduunaaf gaariidha. Asiniin nagaa okay noqotee jira mee Peter goofandimiin banamuun isaa hedduu gaariidha obboleeyyan keenya nuti naantu naaf hin ta'in gartee rakkootu okay Peter seeni namni hundinuu ni fedhaa beektanii isii wanni godhu ammoo ni sodaate namni. Hello? Akkamii nagaa miti? Ayo. Waan hin jechaa jirtu dhaggeeffataa jira viidiyoo kee awwalarra. Yaa. An ammoo sanitti nama noo obboleessi kiyya sitti maatii caqasi. Yoo bananii jedhan namni waan kana gargaare hundi isaa gaafatama qabaa gaafatama jalaan baatanii maali jedha. Gaafatamuu miti namni kumni 10 gargaaree kumni 10 gaafatame lubbuu isii baasitti namana takka jedhe inni biraa. Kabira ammoo tiyyuu wanni achirra barraa'isuun sirrii miti jetta. Sirriidha obboleessi kiyya. Akkam beektaa? Birriin gara Arabaa kanatti ergamtiin isa kattaamtii wanni sun ammoo dogoggora kompiitarri isaanii tokko koodii isaaniitu garagara malee waan akkasiitii miti. Achirratti waan kana waan jettu irratti barreessii rakkoo maal gargaartaa jedha. Yookaan ammoo rifuujii yookiin maali yookiin akkasitti jedhee jira. Nama rifuujii jedhee achirratti guute sii galee. So ani waan kana gargaare mootummaan biyya tanaa Tireezaa ta'uu hin jettu dhufte. Gargaaru barbaaddu. Nama biyya sanitti akkasitti tumamee jedhee viidiyoo san arganii osoo qabattee mucattiin sun ay dhufteetti. Muddatu kafalamaa mucattii sanii. Biyya sanitti yoo si dalaysiisanii seeraan ala biyya kana dhuftee jettee warra si gargaarutu jira. Si galee seeraan ala dalaydee mallaqa si dhooggatanii kasiin jedhu birrii isa warra si kafalutu jira. Si galee Sambara akkaataa si galchaati koo viidiyoo kee dhageeffadhee jiraatti. Waan akkasitti jira. Birriin biyya kanarraa gara biyya sanitti ergamtu hin qoratamtu jetti. Qoratamuu miti ani yoo na gaafatanii jedhan gaafii gabaabaadha viidiyoo sana itti agarsiisee mucattiin tuni Oromoodhaa saba kiyyaatii rakkataa jirtiitii kanaan gargaaree deebii biraa yoo gaafaatu taate sun rakkoon qabu. Garuu nuti mana kennee adreessa keenya itti galchuu sodaannee isiin Oromoo guututti osoo iyyatti yoo duute nothing. Nama kuma kana mara gaafatanii wanni godhan tokko illee jiru obboleessi kiyya. Ani amma akka goddanyaa kiyyaallee adreessa kiyya irratti guutee baankii isaa mucana jira. Akkaawuntiin isaa kana. Kiyya irratti guutee kiyyaan ergee fi keessaallee baankii kiyya adreessi kiyyaan ergee fi jira. Si galee sun rakkoon qabu. Kabiraa kan jedhu birriin kuni daayireektii mucattii irratti Liibiyaa miti kan ga'u. Abbaa goofaawundii bane kana dura deemee namichaa sanii telefoonaan haasaanii si galee mucattii bakka akkanaa geessiitii birriin ta'e akkana si ergama karaa Liibiyaa kan namni hundi beekana fakkaate si galee. Bakkitee barbaachisu mucattii geessee gaafa jedhe birriin isaa kafalamtisi. Anamma kafalee yoo nyaatamte irra naawwa akkanatti taa'u. Kabiraa ammoo waan seeraa kan jettu sun dogoggora. Seerri atasitee taraa goofaawundii rakkataa viidiyoo osoo ijaan argaa jiru. Viidiyoo ishii guutuu osoo ijaan argu. Eessatti beektaa maa gargaartee kan jedhu eessatti beektaa yoo jette mucattiin Oromoodha saba Oromoo guututti jetti sii galee.
kanarratti beekaa kanaaf gargaaree jettan simple answer. Yoo rakkoon uumamtee jechuuf yaa beeki. Maaliif waa hedduudhaa jira. Waa hedduudhaa jira wanni firraa eegan beeki. Yaa faranjiitu waa xiqqoodhaan si qabdi ilaali. Ila waan sandeesi waa'ee ammaa teeroristii fi jinnii miti kun viidiyoo mucattii badhee jira kadhakaa baatirii irratti fe'anii tumanii jedhan. Ifadansi fidadhu siin hin jedhan gaafate achitti liibiyaatti dalaydee yoo ati rakkattee jette si dalaysiisanii birrii yoo si dhooggatan tumaan qaamaa sirra ga'e kasiin jedhan asitti gaafa dhuftee jette waan guutuu si gargaara dhaaba si gargaaru jira kanaaf dhaabate warri umarraayitii. Viidiyoon kun osoo deemee warra akkasii bira ka ga'u taate miidiyaa gurguddaa irratti ka ga'u taate viidiyoo akka miidiyaa akka BBC Al Jazeera kanatu dabarsaarra viidiyoo sun osoo kanama qabaatee sooshaal miidiyaa irra baay'inaan kan deemu taate sii galee nuti ammoo feesbuuk irraa mucattii tana gargaarree gaafii nuti taasan kan yaada gahaa miti sii galee maali beektaa? Maatiitu bilbilee so osoo har'a nama qabaatee viidiyoo kana namni gurguddaan gadi dhiisee miidiyaa irratti ka dhiyeessan taate miidiyaa gurguddaa akka BBC Al Jazeeraatti dabarte Liibiyaan biyya akkamii akka taate addunyaa guutuu beeka gaafachi keessaa dhufte takka takkaan si gaafatanii dalaydee birrii si dhooggatanii tumamtee jirtaa rakkoon qaamaa sirra ga'ee jedhee dhaaba si gargaaru jira warri umarraayitii viidiyoo lafa jiru faranjii sodaa qorattee waan tokko nurra geettiidha kun viidiyoo irratti viidiyoon sun immoo baay'ee impoortaantiidha viidiyoo innumaa yuukiipi godhachuu barbaachisa galee viidiyoo ragaa lafa jiru mucattiin akkanaati. Kanaaf gargaaramne yoo jedhe abbaa feeti an akka mataa kiyyatti goofaawuntii san ofii banee abbaan fide yoo ragaafatee jedhe deebii kennuufii danda'a because ragaa qaba ifadansi qaba sii galee kana wanni namni sodaatee irraa duratti deebisuu gaafi deebii gabaabaadha sun isii akka itti beekuu danda'e isin jubbin jabdu wayiituun jiru viidiyoo ragaa qabdi mucattiin na gargaaraa du'aa jiraa jettee dhakaa baatirii makiinaa duudarratti hidhanii tumaa jiran so kana jechuun ammoo tuyyuu rifuujiidha nama biyya ofiitii bahee rakkataa jiru kana gargaartee ammoo tuyyuu gaafin sitti yoo ka'ee jedhe viidiyoo kana yoo itti kennitee jettee miidiyaa gurguddaa irratti tara feesbuuk on amma sodaannoo miti adireesii itti guunnee isii erguu dhiisi kana amma osoo biyyaa lafaalee Rakasiif ma ummanni kun ummata baay'inaan terroristii maalii jedhanii hagammatti rakkoon keessa jiru. Siigalee viidiyoo kana yoo itti kennitee jettee miidiyaa silaa irra nama dhabnee yookaan feesbuuk irratti iyyuu nama sappoortii sii godhu dhabne malee baay'inaan osoo sooshaal miidiyaa irra ka deemee yookaan ammoo nama gahaa ka qabaannu taate miidiyaa gurguddatu dabarsa waan akkanaa siigalee rakkoo irra gahaa jiru ka qaamaan mul'atu kun evidansii rakkoo biraatu iyyuu hin qabuutii bara. Viidiyoo isiin na gargaaraa jettu isiin afaan keenya dubbattii saba tokkochaa na gargaaraa jettee uummata guututti jette. Kanaaf ammoo goofaawundii bannee gargaarre akkamitti akka gawammoota iyyuu rakkoo Liibiyaa keessa jiru dallaala akkamii akka ta'ee jedhee maaltu akka dalagamaa jiru addunyaa guututu beeka waan Liibiyaan dalaju sii galee uummata akka rakkeeftu dalaytee akka dhooggattu rakkoon qaamaa akka irra gahe nama isiin dhoyte xiyyiitii keessaa baasantu jira biikan dalaysiiftee nama isiin birrii dhooggatte ka warri umarraa warri dhaaba gargaarsaa umarraayitiin warri mirga dhala namaa ka birrii maallaqa isaa kafalantu jira waggaa gana dalagee birrii dhabe ka jedhu so kana ammoo iyyuu ragaa lafa jiru kana guutuu inumaayyuu osoo danda'amee gara miidiyaatti ka ba'u taate waan akkasitti iyyuu isii mucattiidhaaf carraa kanaa olii qabdi malee kun wanni tokko wanni rakkoo jiru ifadansiidhaa bar kun dhakaa baatirii duudarratti hidhanii wayitti tuman mucattii tan akkami beeytee afaan keenna haasoitti nutti jettee afaan isii tiraanisleetii gootee fi aditti osoo mul'iftee jetteeti miidiyaa gurguddarratti tara malee kun wanni nama sodaachisu tokko illee jiru obboleessa kiyya. Yaa khasara fudhatu jira. Seeratu fudhata seera qaba ragaa qabaati beeyta mucattiin tuni osoo amma profaayilii san jijjiirtee akka deemu adiin afaan afaan ingiliishiitiin irratti barreessee akka namni marti arguutti tiwiitar irratti poosti godhee jira sii galee warri adiilleen akka arguutti because rakkoo achi keessa jiru addunyaa guutuutu beeka namni biraatu iyyuu sabni biraatu iyyuu argee jedhin gargaara. Sayyoo ati wanni ani bane mita tamma bar nama birrii kana guute yuun gaafate abbaan fedhe yoo inni gaafate jedhe viidiyoo sarragaa sen qabaannaan abbaa fedhe fadansi itti qaba obboleessi kiyya mucatti afaan isin jettu ingiliffatti osoo hiikee warri adii kana kataatu taateeti miliyoona nama miliyoonatu gargaara akka amma nu asirraa waan tana sodatti jijjiirru miti miliyoona nama kumaatamatu gargaara osoo afaan warri ingiliishiitti warri sun warra adii kata'u taate miidiyaa gurguddaa irratti baay'ee nama miliyoona tokkotu gargaara.
Rakkoo Liibiyaa keessa jiru namni wallaaleetii miti. Mucattiin tun ammoo nama lammii Liibiyaatii miti afaan kennaan nutti jette. Namni kun marti yoo gaafatame iyyuu lubbuu isii baasee qallaaliidha. Akka mataa kiyyatti baankii lama adireesa kiyyaan guutee jedhe. Kiyyaa fi ka goddanyaa kiyyaallee adireesa kiyyaan guute. Mucaan lammii biraallee kana bira jiru adireesuma kana galaa sunillee guutee fi jira sii galee. Kun ammoo obboleessi kiyya wanni nama sodaachisu. Ana makara Maali deh? Gofund Ilawan tokkon goota bar. Gofandi ati mucatti gargaaru yoo baate gofandi goote maqaan kan kee akka achirratti mul'adde ammoo iyyuu head comment ka jedhu maqaa kan kee eenyu akka taate namni yoo sin beenu ka taatu taate san godhuu hin danda'amu impossible yoo kana ka sodaattu taate birri aga barbaadu anarratti erga dareessa kiyyaan ergaa fi kana nama tokko sodaachisit mucattiin guyyaa gana qabda jedhanii ni tumaa jiranii si galaa miti Yo ati waan feetellee goote obboleessa ila injiraa miti biyyoota Afrikaa kana keessa ta'ee Araba kana keessa ta'ee nama rakkate bakka hundatti gargaaramaa jira. Biyyi tuni Liibiyaadha biyya amma terroristiin keessatti baay'attu kanaafiyyuu qormaata jalaan baanuu waan jedhu kana yaada kana biqilaa si mormaa beektaa akka nama tokkotti osoo dhiiftee irra bareedu yoo adireessa kan kee achirra kan galchu ka jettu taate ani birrii baasee gaafatameellee hidhameellee mucattiin sun yoo achi baate wayi garuu wanni akkana jedhu kun gonkumaayyuu hin jiru viidiyoon mucattiin haasoyte miidiyaa kana irratti kan mootummaa harkaa qabee Gofundi mootummaa yoo harkaa qabaatee jedhee mucattii sana achirratti waa hedduu si gaafata telefoona kiyya kun ittiin haasaa jiraatti ka itti guute jechuudha. Kuna mata karakon qabu miidiyaa mucattiin haasoyte qofa osoo tiraanislootti godhanii miidiyaa addunyaa bira nama miidiyaa keessa qabaatu ergatanii waan Liibiyaatti taamaa jiru jedhanii osoo achirratti erganii miidiyaa gurgurtattu gabaarsa malee kun egaa gaafii nama gaafachiisuu miti si galaa miti viidiyoon suni qofti badansiidha waan biraa tokkollee isin barbaachisu viidiyoo ammaan isiin haasoytee fi gochi isirratti godhatamu kun qofti rakkoo achi keessatti akkasii rakkoo akkasii gaafa namarra ga'ee jedhe warri umarraatii asitti mallaqa sii kafala yaala gahaa sii godha dalaydee yoo dhabdayyuu sii kafalama akkasitti tumamte katii miti rakkina qaamaa akkasirra ga'e guutuu kaasa sii kafalama biyya kanatti ka ofiisin godhin jechuudha ani karaa Liibiyaatiin dhufe waan san marayyuu hin beeka maaltu sirra ga'e tumamtee siin jedhan dalaydee mallaqa si dhooggatanii siin jedhan kana guutuu sii kafalama jechuudha evidencii si barbaachisa mucattiin sun viidiyoo san qabattee osoo biyya kana Biritishiin dhufte guutuu kaasatu sii kafalama sii galee kan ammoo waan tokkollee waan biraa wanni Oka ammoo nama sodaachisu waan akkasii I think ani hin jira jedhee yaaduuti waan akkasii sana ni jijjiiramaa ila sistemaa biyyi ittiin bultuu fi sistemni addunyaan baafattee rifuuji irratti yookaan baqata irratti ka qabdullee adda karakkoo Liibiyaa irraa qabdu Liibiyaa keessa terroristiitu jira nama ajjeesti ka jedhu suni dhimma biraati ka westanii walitti qabanii fi warra adii walitti qabaniiti sababa politiksii gaazuu fi itti waraabatu suni rakkoon qabu kasanii dhiisi karakkoo baqataa biyya san keessatti biyya fedhe keessatti rakkataa jiru nama rakkate viidiyoo isaa guutuu isii tumamtu osoo argitu intala durbaa mirgi dubartiillee addatti akkuma eegametti jira dhakaa baatirii duudarratti jedhanii katuma ragama tokko sin barbaachisu viidiyoon suni qofti evidensiidha isii gargaaruudhaaf seerri nama hidhu addunyaarra hin jira jedheellee nama nu dhageenneellee because ragaa guutuu qabdi viidiyoo meeshiin haasoyte sana afaan ingiliishitti jijjiiranii warra miidiyaatiin osoo nama argatanii ka ergan taate ajendaa tooppikii ta'ee addunyaa kanarratti silaa akka ajaa'ibatti haasa'ama garuu warra gurraacha waan miidiyaa irratti dhiisii keessa warratti ila barru warri sun osoo mucattiin sun har'a nama adii taatee jetteeti yoo xiqqaate nama biileenatu waan kana guutuu miidiyaa gurguddaa guutuutu irratti haasa'e ati siif haa galuuti wanni tokko beekati warri adiin kunillee dhimmi isaanii dhimma biraati ka polotikaa isaaniitii miti nu karakkataa jiru mucattii ragaa qabdu katumamaa jirtu dhakaa duudarratti hidhanii katumaa jiran afaan ingiliishiitiin barreessitee waan kana osoo goofaawundii bantee gadi dhiifteetii namni gargaarra hin jiru dhugama siin jedhaati
Seerri ammoo tuyyuu seeruma kamirrayyuu rakkataa maa gargaarte biyyi dhimmi biyyaa dhimma biyyaati malee kun dhimma isiiti sii galee rakkataa gargaare jettee ani mangistiin biyya tanaa yoo na gaafatee jedhe deebiin kennaaf dhugama siin jedhe wanni irraa wanna jedhan jiru adireesni kiyya baankii akkaawuntii kiyya maqaa kiyya waan guutuu itti guutee arge ka gooddanyaa kiyyaallee itti guutee arge sii galee abbaan fedhe yoo na gaafate kanaaf deebiin gaadha deebiin isii viidiyoo isii qofa afaan ingiliishitti hiikuu homa takka siin barbaachisu ati machara kuteni waan san hundani beekan ya amma kezi male kezi khega isaan biratti register ta'ee jira kanaafuu rakkoon qabu kanaafuyyuu adireesni kiyyetti galchee mucattii tana eessatti beeyta maaliif gargaarte akkamitti gargaaruu dandeenya ila isii gargaaruun adirees itti galchitee maalii jechuun nurra rakkoo geessaa ka jedhu saniif ka isii mucattii lubbuu isii baasuudhaaf jecha gargaarra malee sii galee asaa dhuftu yookaan achi haa deemtu yookaan dhimma biraatii miti. Ragaa ammootuyyuu rakkoon rogeessaa mata kennaaniyyuu gaafatama jalaa kan ba'u jedhan kana abbaa fedhe yoo na gaafatani deebiin isaa deebima tokko barbaadu ifadansi dhiyeeffadhu yoo jedhan mucattii viidiyoo isiin haasoftu qofa tiraansileetii godhuufii qofa obboleessa kiyya. Wanni tokko wanni jedhu jiru tiba wanni baay'ee nama sodaachisu hin jiru ani kanarra akka mataa kiyyatti. Hayyee mee nama biraallee affeeri kun onaasin nuuraa fa'aallee si gaafataa jira. Okay, hayyee. Mee namni seenuu mee Naziira eesseera dhaabbuun ilaala. Naziir Nuura seeni mee. Sagaleen wannidha. Sirrii miti hin jirtu sagaleen. Hin dhageemu. Awwagaa hin beekne. Haareetti hin seenu. Amma hoo? Amma ni jira. Hin dhageemu. Yaa amma ni jira jaa. Okay, egaa amma jiraateefu. Okay, yeroon geesse let me invite you hot seeni. Minaalbaat gaa walirra professionaala. Namoo biyya adda addaati irraa. Biqilaa nagaa jirta akkam jirta? Awwa nagaa alhamdulillah akkami ati fayyaadha? Baga jiraatte mee dhiifama. Baga walumaanu jira. Hayyee baga jiraatte soomanallee warra baranaa warra bara jiree yaandi kan kee yeroo ati haasoftu sagaleen kan kee yeroo haasoftu I think Bluetooth kee ta'e earphone ta'e waan fayyadamaa jirtu isa santu waan ati jettu namni dhaga'an ture waan asumarra ture ammaan tana sirraa weense yaa kanaaf ani waa heddullee dubbachuu hin barbaadu dhimmi GoFundMe wanti jedhamu kuni keessattuu warra westernii kanatu abbaadha abbummaan illee warra westerniiti mucayyoo kana gargaaruudhaa fi viidiyoon sun achirra post ta'ee jira. Wannummaan namni sodaatuun wannummaan FBI dhaa miti abbaan fedhe yoo dhufe waasi godhuun tokkolleen hin jiru ilmaan Oromoo kana gargaaruu irratti akka hin sodaanne amma Piiters Baalee laale yeroo himu karaa san dhufe jedhee jira akkamiin akka nama dhaqqasan nama san dhaqqabanii bakka san mucayyoo akka itti dhaqqaban ammootu warruma muuxannoo karaa san bahee qofatu barbaachisaa waan ta'uuf waan kana Oromoon kamiiyyuu akka irra hin gargaarre kana mucaan himee jira Piiters Baalee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e galatoomi jedhaani waan dubbachuu qabu silaa waan jedhamuu qabu. Yaa wanni kun beekta amma isaa wanni isaa laalan keezii tana tarma nam tokko fudhatan malee kanama hundaa kana amma rakkoon khaanis wal qixaa hin ja'ani beekilaan. Garte? Ma keezii kabiraa kamaali ilaalan amma wantoonni ilaallu rakkoo mucayyoon ani Oromoodha ani intala dirree dawaati naadir madhaa jettee tana takkittiidha.
keeziin garaagarummaa qaba. Nama fayyaa qabu amma fakkeenyaaf nama dura nama fayyaa qabu biyyarraa gargaarreerra. Waraqaa dookumentii kan doktoroonni riifar jedhan hunda isaanii erga finnee isa sammiit goonee booda goofandiin baname. Inni kun ammoo viidiyoon tokkochi kun waan akka ragaa biraatu sin barbaachisu. Baqataa biyya namaa karaa namaa gahaa ta'ee jennaan uummanni kun hayyame. Kanaaf yeroo barreessitu nama fakkeenyaaf nama dhibamu amma dura ijoollee biyya baqaa keessa jiran gargaarsitee turre. Nama biyya namaatti hidhamaatti turee hidhaa san keessaa bahee Ijipti fa'a seenan ijoollee Eertiraa irraa bahan gargaarsaa turre. Wanti barreessitu maali? Namni kun rakkoo akkanaa keessa ture rakkoo fayyaa waan qabuuf fayyaa isaatiif gargaarsa barbaachisaa. Ragaa dhiyeeffachuudhaaf namni biyya akkanaa kana keessa ture. Biyya kana keessa ammoo ragaa haakimaallee argachuu kanallee argachuu hin danda'u jettee informeeshinii namichaa san barreessita. San barreessinaan wamata akka namni gaafatu jiru. Yeroo tokko tokko warri nu keezii kan keessa harka kuffisa. Keeziin kan kee yoo amansiisaa ta'uu baatee jechuudha. Yaa keeziidha dubbiin. Keeziidha. Keeziin kun viidiyoo kanaan amansiisaa waan ta'eef ilmaan Oromoo kamiyyuu hin sodaatina. Waan kana gargaara waan gaafatame san haa godhamu. Mucayyoo tan ammootu warri muuxannoo naannoo sanaa qabu karaa dhaqqabaniin haa dhaqqabani. Inni biraa maalii warroonni goofandii banan. Warroonni goofandii bananiitiin jirtan namoonni goofandii banne jettan yeroo baay'ee rakkoon jiru maal seete. Oromoo wanti shakkaa jirtu warra goofandii banan kana amanuu irratti rakkootu jira. Akka rakkoon kun hin taane warri goofandii kana bantan gadi bahaatii laayivii feesbuukii irraa dubbadhaa anatu banee responsibilitii kana natu fudhata jedha. Sababiin isaa wanti kana jedhuuf ani maali namoonni kallattii garaagaraatiin maallaqa uummata rakkoo adda addaa keessa jiran guuranii maallaqni sun achi gahuu isaa gabaasni deebi'u waan hin jirreef namni waa kennuu irratti duuba qabuu danda'a. Amma kan mucayyoo kana argee jiran qarshii 10 qarshii 5 yaa ilmaan Oromoo nama lubbuu isaatiin du'aa jiru nama lubbuu isaatiin baatiriin konkolaataa dugda irra fe'amee bifa sanaan dubartiin haati ta'een obboleettiin ta'een bifa sanaan hidhamtu sanarratti doolaara 10 kennuun of course dhoorgachuu irra waan guddaa. Yoo dandeenye garuu doolaara 25 doolaara 30 doolaara 50 buufne yeroo gabaabaa keessatti waan san haa dhaqqabnu nama hedduurraa eeguu hin qabnu. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u Oromoon waan mucayyoo tanaa hin cal'isina. Bakka jirtan hunda hiriyoota keessan dubbisa gaaraati. Hatattamaan Oromoon miliyoona meeqaati Oromoon kumaatamaan biyya alaa jiru kun mucayyoo takkittii tanaaf doolaara 13,000 dafanii walitti qabanii mucayyoo tana rakkoo kana jala haa baasanii. Kanarraa kan darbe mootummaa Itoophiyaa haada itti godhuu danda'uu qabna nuti. Lammiileen keenya biyya garaagaraa keessatti yeroo rakkatan viidiyoon kun isaan bira dhaqee hatattamaan mootummoota walii dubbatanii rakkoo ilmaan Oromoodhaa rakkoo ilmaan biyya sanaayyuu hiikuu danda'uu qaba. Kanaan ala amma dura Dr. Abiy reeffa Liibiyaadhaa galchinaa jedhamee ture. Kanaa ol reeffi barbaadamu kan biraa kami? Ka lubbuun jirtu baasu malee reeffa goorra'amee ijoollee 29 goorra'amtee jechuudha. Reeffa sana galchuudhaan wanti Oromoon argatu yookiin lammiin biyya sanaa argatu tokko illee hin jiru. Ka argannu garuu mucayyoo takkittii tana lubbuu isii yoo baafne qaamni mootummaallee waan kana adda gahu akka hin callisne OPDO'n jedhamtu yookiin ODP biyya jirtullee waan kana hin callisinaa. Ilmaan Oromoo kamiyyuu waan kana irra duuba dhaabatinaa of hin qusatinaa waan qabdaniin gargaaraa. Baatiin illee baatii Ramadaanaati. Baatii Ramadaanaa tana keessatti waan gaarii tokko hojjennee lubbuu tana mucayyoo tana yoo baafne guyyaa tokko mucayyoon tun saba kiyyan na baasee jetti. Ilmoo dhaluu dandeetti. Mucayyoon tana yoo guyyaa tokko ilmoo argatte namni sun saayintistii addunyaa yookiin pirezidaantii biyya sanaa yookiin abdii saba Oromoo qof duraallee ta'uu danda'a. Kanaaf rabbiin laalaatii waan kana baatii Ramadaanaa tanaan sadaqadhaa waan qabdan irra kennaatii mucayyoo tana lubbuu isii baasuu irratti jabaadhaa baatii Ramadaanaa tana keessatti sadaqaan nuti godhannu rizqii wantummaan nuti kennan wantummaan nuti saba keenyaaf kenninu hiyyeessa beeknuuf waan kennu irra nama ati hin beekne ka biyya namaatitti rakkataa jiru ka saba keetii ani afaan kan kee dubbate yaa Oromoo na bira dhaabbadhu jedhu gargaari. Sadaqaan illee ta bakka ati hin beekne abbaan hin beekne tanatu bakka guddaa gahaa jedha warri amantiillee. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u waan kana irratti jabaadhaa hin callisinaa. Sodaan hin barbaachisu. Yoo hidhamne hunda keenyatu hidhama. Anatu hidhama ati. Kanaaf Oromoonni hundi keessanuu harka tokko ta'a galgala takkaan maallaqa takkaan guunnu. Galgala takkaan har'a galgala silaa maallaqni kun waan bakka sana guutee buluu danda'uu qaba. Guyyaa lama guyyaa sadi nu fudhachuu hin qabu. Because nama lubbuun keessa jiru nama akkasitti dararaatiin jiran guyyaa lama guyyaa sadi waan itti fudhatuu danda'u miti. Sa'aatii 2-3 sa'aatii 24 keessatti maallaqni kun guutuu qabaadha jedha buleessa kiyya biqilaa. Abshir galatoomigaa fayyaa ta'e.
Ayyaayee ulfaadhuu jiraadhuu galatoomaa Oromoon hundinuu hin callisinaa. Har'a namummaan jechuudha. Har'a Oromummaan ijoolleen mee waa takka isinitti himaan. An keessattuu yeroo tokko an Oromummaan na dhagahama. Oromummaa miti nama ta'uudhaan na dhagahama. Keessattuu mucayyoon sun laal waan waamtu waan wallaalteef rifaatuu keessa waan jirtuuf ilmaan dirree dawaa ijoollee dirree dawaa naa dirmadhaa jetti. Ilmaan dirree dawaa dhalattanii halkan kana yoo maallaqni kun guutuu baate dirree dawummaan isin himattanii fi sirbi dirree dawaa tirkimirkii dirree dawaa jedhamu sun maaliin jedhamu sun hundi isaatu kijiba afaan qofaaf qe'ee teennan jaalannu dhugamatti saba keenyaaf harifannu isin yaamattee jirti ijoollee dirree dawaa isin hin jette salphina keessan beekaa osoo isin waa takka hin goone ijoolleen dirree dawaa keessattuu sabni biraa illee waan kana hin godhaa ammoo dirree dawaa adda durummaadhaan akkasii yaamamte sanaaf Oromoon hundi duubatti nafina dirree dawaan ammoo dubbiin suni qorumsa isinillee taatii beekaa isinin jedha galatoomi. Galatoomi fayyaa ta'e. Mee kuma ni jirta? Okay, si harkeetiin jira. Seeni. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa fayyaadha? Awo baga nagaa nuti kuma akkami fayyaadha? Wallahi fayyaadha alhamdulillah baga nu afeerte. Okay. Dhiyaadhu. Waa'ee egaa waan amma deemaa jiru irratti hedduu waan nama suukanneessu. Dhiyaadhu gaadha. Ar'aan tana egaa arruma iflaallaa maaliif jennaan akkuma obboleessi keenya kan ammaan tana na duratti dubbachaa jiru dubbatee viidiyoo san namni ilaalee garagaleetu waa ciisee rafu. Na'am dhugaadha. Wanni kun egaa yoo akka gartee Oromummaattis tahee yoo akka gartee lakkii gartee hara akka wal dhiyaatu wal gargaara jennee lafaa kaanee ijoolleen keessaafuu Awurooppaa keessa jiru karaa warri hadhaa kana dhandhamee dhufe gimmaashni goofandii kana godhuu danda'a. Kaan ka goofandii godhuu dandeenya jira. Na'am dhugaadha. Ijoolleen biyya Arabaatis beekee akkamitti waan kana godhuu dandeenya jaanii kan na gaafatanii jira. Akkana. Akkaataatti wanni godhan karaa Amiir Shawuu fi kana wanni godhaadhaan jeeni beekte karaa biyyaatiin. Yaa akkasittiin namaa fi kana sitti hime akkam akka ta'e gaa hin beekne saniis beekte. Garuu haalli ammaan tana isii tana wajjin isii maali isin egaa jiruu hin jirtu uummata gocha kana dalagu eenyume haala kamii wanni kun achi gahuu danda'a maal irraa quba qabdan haala kamii yoo wanni kun horiin kun argame uummanni kun hattuudha marra meeqa marra lama hoggusa dirra afur si nyaata kanatti ergitu kabiraan barbaada. Waan kana gaa muniiris keessanii beeka. Isa kattillee wanni godhuu ture beekte telefoona katti godhuu ture isa waan kana gaa inni akka gaarii keessa beekaan jaa beektean. Dhugaadha yaachisa akkuma nama tokkotti irraa quuqama waan irraa haasawaa jirta garuu hedduu namatti waan ijaa ijoolleen keenya. Maalleen yoo bu'ee beekaa beektaati uumaa takka illee rakkoon hin jiru beekte isiisan qunnamuudhaaf. Uumaa rakkoon hin jiru. Maalleen nummaan lafa haa bu'u beekta maaliif amman tana san fudhatanii خبران ما سوق يسين أشرا خاتي ديمت خبرو أبغى تما لا بيخي كرتا وانا كسيستم كسيجرا نمني خراك هندو فيني بيخي دو خيسا أما أودو ديمو مالني خون أودو أشي إنجني وني تو تجرا حتى مو فات تجرا بيته واحد دولا تجرا نميكا nama kasteelle agarree nama irraa kafalanii warri irraa kafalee lafatti gurguree irraa kafalee eegammaas lafatti gurguran sanyaatanii kabraa ergisiisanii waan akkanaa jira aboo rabbii haa dirmatuu fi ammoo waan dandeenyuun namni bakka jiruun waliif dirmachuu qabna dirqama wanni kuni namuu hara jiru. Abshir abshir. Mee wanni dhaan godhaa'u muniiriin naqaa meedhaaf inni seenee jira. Hayyee. Abshir abshir hayyee galatoomi atiis. Munir men yirta sen me ol darbi me takka takka yo jiraat. Munir
qeeroo oromiyaa seenime jarjaraan baateen seereef odoo hin fixatin. Okay, seen. Nama yaada qabdan isiniin naqa obsaana. Halo? Ayee, baga deebite gaa. Okay. Waa'ee goofandiigiin addaan sii baasanii mi? Yaa. Amma waa'ee akkaataa itti mucaan haasa'u jira, akkaataa itti baasanii fi kana haasa'u jira. Kamitti wal qunnamnaadha? Yaa kanaan gaanis beete inni ni beekaan jee ni beete amunir ni beeka waan kana gaaninnis keessa isiniif haa ibsuun jee ni beete ni beeka. Amma bar telefoona mucaa eessuma isii abbaan isiitii fi uumaan isaa obboleeyyanii maxxanseetiin jira. Inninis ummata wajjinis wal qunnamsiisee dubbii fiinta baaseetiin ani gama isaatii fi gama abooshaatti dabarseetiin jira. Namni feetan isa dubbistanii inni isa yaadaan gargaartanii isaa hojii fixuu ni dandeessan. Ani maaliif waan hedduu iyyee dadhabeetiin jira siigalee amma booda xiqqashoo boqonnaan fudhadhaa. Gurbaan telefoona atiifis keessaaf hin barreessa. Abooshaan ni jirti. Isinis waliin hirmaadha akkaataa itti baastan waliin hawaasa amma mucaa isumasiitii fi isiin wal qunnamanii jiran ummata wajjinis wal qubanii jira wal quba qaban jechuudha. Eenyuun? Ummata kanaa fi mucaa isumasii wal qunnamsiisnee intalaas mucaa isumasii hojii wal qunnamsiiseetiin jira wal quba qabanii amma booda gama isaatiin akkamiin mucaan kun yaadaan bira dhaabbadhaa gargaaraan. Okay. Bas yaada keetiif galatoomii siin jaa. Telefoona isaa siifin kannaa dubbisii yaadaan gargaariin bakka maallaqni kuni foon isii bira nama isii rahima isii bira dhaqa jechuudha nama saniititu isaanii hojii wal qunnama amma boodaan gama kiyyaan anaa fi ati fixannee jirra ummanni telefoona isaa maxxanseetiin jira dubbisuu danda'a. Munir dhagee gaa. Ammaan tana waan tokko eegalanii harka jalaan fudhatan gartee waan takka eegatti seenaniif waan san numa fixanii beeka. Ni fixanii bar dhugaa keeti jechuun anarra nama obboleessa isii itti dhiyaatiititu wanni kun isa harka seenee inni isa irra gaariidha yaada jawuutiin isarratti dabarseedha bar kaangeetiin isarratti dabarsee bar. Raka waga mucaa isinifin kanna isinifin boos isinii godha bakka yaadaan gargaaraan. Wanni takka eegalamtee gartee mi finishinkiin isii sun dhumuudha qabdi beeta gartee amma meeshaa elektiroonikaa takka ta Ameerikaadhaa takka Ameerikaadhaan eegal jettee hoggaa Ameerikaan eegalte finishinkii isii sayyoo fuutee Chaayinatti achi argite laaligaa. No maallaqni guutamuu sagalee ni taanaa bar uummata ni kakaasna WhatsApp groupiis jaarree maallaqni gizee guutamee akkaataa kana jaan adda durummaadhaan mucuma isumisiitiin godheedha dhaaban. Okay, akka status gaariidha gaa isuma sanuu beeytee wanni godhuudhaaf gaarii beeyta. Isuma sanuu cinaa dhaabbachuudhaa beeytee. Amma anarra isaatiitu wanna kana fardeessee waan kanaas jeen anarraa atiirraas maaliif obboleessa isiiti maallaqninis namninis gizee foon isaa jettee akkasitti irraa amana saniifin gamas dabarsee kana kana humaa rakkoon qabu kuni maal rakkoo qaba ati obboleessa isii taate atitti yoon dabarse wanna kana goofandiis maallaqninis akka atiirratti yoo ta'e obboleessi isii yoo taate rakkoon qabu bar kun yaada bareedaadha bar. Okay, bas hundaafuu galatoomee yaada cinaa dhaabbanna jechuudha. Yaada cinaa dhaabbanna maallaqaan cinaa dhaabbanna obboleessi isii cinaa jechuudha. Bakka kanumaa bar. Hayyee galatoomii bas nama biraatis meeniin galchaati. Fayyaa ta'e. Maaliif jechuun namni tokko gizee foon isiitti nama isiin
isin dhiyaatutti gidee wanni kun mallaqni gama isaa jijjiirte abdii hoora sii galee kanaaf uummanni keenya gizii ati kheyrii dalaate sharri sii yaada sii galee saniif nama obboleessa sii sanitti waan tokko jira jaalala amma asirratti dhage Muniir dhage namni keenya kuni laal namni bikka takka taa'uu fi kan bikka hunda deddeemu kun tokkoo miti beeku kan bikka takka taa'u maa takka illee arkuu information hedduu hin qabu gartee namni kan baqate kuni biyya adda addaati arkalaat gartee biyya hedduu keessa dabreeti haala ummataatii fi akkaataa namni itti jiraatuu fi kana hunda ni beekaa beektee social life hunda dhugaadha na dhagaye mee na dhagaye amma adda durummaadhaan maallaqninis waa halleenis obboleessa si dabarsuun kiyya kun sirriidhaami adda durummaan maallaqni kun akka obboleessa si irratti mucaa tuma si irra foon si irratti rahima si bu gama sitti deebisuun kun sirri moo sirrii miti sirriidha sun muuxan turkiin keentiraatti godha inaa dhaabbannee gargaarra garuu adda durummaadhaan isattiin dabarse gama kiyyaan hayyee bas gaariidha mee nama biraatis niin galcha nama biraatis carraan kannaafi akkas telefoona okay postiin isiin godha telefoona isaa namuu dubbisuu ni dandeessa hayyee haa galatoomu Muniiriisi baaseetiin jira jenne carraagaa akkanumatti wanni ta'u jira malee nama adda filaa hin jiru keessa deemtee nama beektu qofa galchuu jirta akkanaan hin jenne kanuma harki kiyyarra bu'ee hin galchaan waan birootti ittiin fudhatina الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ايوه لا وانا جاء نجي الحمد لله هاي مي أتيس جا خري عادات تبدأمي ايوه الو نجا مني سكلينكو يا هيدا جيم تفوف ايوه مش ايوه كان اكسيتين چلو مجنه هني لا لا تي جنان اما غيا سدي كندا غيا شنتري دنگدا عرب يا سدي قبدي مش ايوه اوكي amma kana amma oduu kanaan odeessinee gara obboleessaa gara obboleettii gara maaliitti gara firaatti dabarsuu moo gara keessanii gara sanaan dhumee karaa ittiin gargaaramu duwwaa amma isin hin gargaarinaa dhiisa karaa itti gargaaramu duwwaa nuuf kennaa nuun hin gargaarra ijoolleen saawudii jiru. Isin akkam gootan guruppii ijaarratan dhageenyaa sitti hima isin warri shamarranii dhiiraas haa ta'u guruppii ijaarradha gartanii ini jaarra eeyyuwa akka wal amantanii maallaqa kannitan isin beekte maallaqa san nama sanii isinirraa fuudhee bikka laallatu san geessa laal garte eeyyuwa nagal amiir shawitti geessitan amiir shawitti achi ergitan naagalee minni karaa ittiin gargaaru sanadha malee amma ko gara obboleessaa gara obboleetti ganaa dhaqee gara biyya isaan maal beeku isaan hamma keessan hamma keenya kanayyuu waan beekan hin qaban isaan akkamittiin isaanitti arbina nuun birre kara isaaniitiin hin danda'amudha amma walumaa gala kara isaa akka itti sammuun namaas akka hin qabanne kan kara amma jiraniinidha maali namni gargaaramaa ture. Maalleenni kun ati qoftiin ergitee humaa takka illee hin taru beete. Ya. Inni sirriidha eeyyee. Ya. Guruppiidhaan jaaramtanii hoggaa guruppiidhaan wanni gootan fuutanii karaa amiirshaa achi ergitan. Beete? Achirraan akkasitti maalleenni kun walitti qabamee ka biyya hundaa kun hundinuu akkasitti achi dhaqaa beektaa? Ya. Waa sirriidha ijoolleen amma
kana jettanii haasoftan malee karaa kana gargaara jettanii wanta qabatamaa dubbattan hin qabdanii amma yoonaatti isin kanadha maaliif hin gargaartanii maaliif akkasii hin gootanii maaliif akkas hin gootan jettan malee asirratti gargaara mucayyoo kana akkasidha namni jedhe hin jiru hamma yoonaatti. Lakki goofandimiin wanni ta'ee jira bara. Banamee jira beete. Goofandimiin wanni irra banamee jira amma asirra ni jira Facebook irra ni jira isin garuu hin dandeessan gaa yoo kaardii qabaattan malee. Isin gara keessanii maaf hin ta'u gara keessanii maaf sodaattan isin gara keessanii namoota amma kanaan dura waggaa lama kana baranaasi. Amma nu biratti hin hayyamamu gartee Awurooppatti hin hayyamamu hin jiru as nu bira. Waggaa lama baranaa mucayyoon tokko akka kana taateetti kunillee birrii xiqqoodhaati mucaa wallaggaa tokko akkas taatee amma akkuma qallaaliittidha namni baay'ee hin dhageenye miidiyaa irratti illee hin baane birrii kana mucayyoon har'a Jarmanii jirti karaama qallaalee karaama keessan kana gargaarame saawudii kanallee kadhachuu hin dhufne isaan birrii guddaadha immoo garuu kun birrii xiqqoodha garuu oduu isaa guddate amma nuuni karaa ittiin gargaaruudhaan. Kunis beeki kuma kudha sadii doolaara kuma kudha sadii beete. Eeyyuu anaa galeera. Yaa kunis waan xiqqaadha. Kuni baaqlaa wasi duwwaayyuu hin ga'a ture kun ati duwwittiin yoo gargaarte hin dandeessa turte kana birrii xiqqoodha kuni garuu hamma kana oduu isaa guddate beektaati oduun isaa hamma kana guddate birriin immoo mucayyoo kanaaf funaanamee jedhe mucaan ammaa jechuudha funaanameeraa jedhe gara maatii jedhe birrii xiqqoo. Namni keenya yoo sagalee walii tahee yoo wal cinaa hin dhaabbanne wanni kun waan namni tokko qoftiin godhee fixuu miti beete kana laal namni keenya haa laalatudha kun garte wal cinaa dhaabbachuudha qaba. Yoo ati gaafa fayyaa qofa sitti dhufee akkami fayyaadhaa jee asi gaafatee gaafa ati rakkoon si qunnamte yoo si dheesse namni sun akkam. Kunoli atis ilaaka kuno ituuti dubbachaa jirtu har'a ko guyyaa lammata dubbachaatti jirtaati guyyaa lammataa guyyaa meeqa tafe mucaan kun dhageessetta gurra keedhaan guyyaa 5 duwwaanaaf kennanii jette ammas borisittaan amma waan tokko jira beete anamma niin dubbadha oggaan niin dubbadhe namni kun kaan hujiidha seena taha garte yoo kaan ammoo ka Facebook hin seenne taha namni kun hogga hujii raafaa dhufe ka Facebook banee ilaalu faadhaa jira dhaamsa faadhaa ilaala waan hedduudhaa jira beeta haala silaa nama qunnamuus beekuudha qabnaa beete kana laal. Inni dhugaadha garuu akka gaariitti beekuudha qabnaa beete keessa isaa hunda wanni ta'uudha qabna yoo gubbumarra akkanumatti oofnee ta'e kunimmaa rakkoodha namni keenya amma hogga Facebook seenu wanni kana malee agubbaarra malee keessa hin kutu gat beete maaf si duwwaaratti xiyyeeffatu hundumtu warri liiviirra bee duraan iyyee wanti jedhu kuni ni Oromoodha jedhu nuti waladda warri jedhu maafi waa'ee mucaa kanaas waladda ooti achi Harargeedha ooti isaanis maafi hin dubbateeti maafi wanti godhe maaf amansiise ijoollee kan harkaa maaf hin funaanu maaf liibii ati duwwaan iyyitare guyyaa lama kuna mucaan guyyaa 3 duwwaa qabdi maaf hin gargaaru maaf hundumtuu hin jure. Waan tokko jira beeki namni keenya waan tokko jira laal rakkoon nama keenyaa nama akkamtu laayivii irra haasawaa agarteemi garte namni nama akkamtu wanni godhaa dhalaalaa beete namni amma feesbuukni isaa yookaan followingii hedduu hin qabne namni hin seenu nam tokkoo fi lama faadhaatiitu seena beeta waliin dhageeffatu ammas namni keenya garte waan akkanaa kanaa jira kanaaf hin jaabeete wanni feesbuukaa kana akka gaariitti yoon beene kun wanni nutti uumaa beete rakkoodha uumaa beeta waa hunda ati nama danda'u ta'uudha qabda ammas arrabaas wanni ta'uudha qabda haasee arrabsan maaliif na arrabsanii akkana jettee waan sana immoo fadhiisuu hin qabdu beeta. Yaa namni aaruu sooshaal miidiyaa irratti hin ta'u laal aaruu hin qabdu beete waa hunda baadhachuudha qabdaati. Inni bareedaadha garuu ani carraa nama biraadhaaf kenni garuu an yaada koo xumuraasitti himuu barbaade amma mucayyoo kana baafnee du'a jalaa baafnee gargaarree waladdummaa keenyatti booda finansiin jedha. Ati wanni ati gootu guruppiidhaan qofa garteemi
Isi warri shamarranii isa walitti gootaati akkasitti waan dandeessan godhaasan, okay? Eeywa kana hin goona nuti mari'annee raam karaa saaduu wallaalleeti malee amma kan liibii galeessitti haasee kuni karaa isa wallaalle malee nuti nama baay'eedha. Abbas akkas taatu gaariidha mee jajjabaadhaa gaa isinummaa nu bar isinumaafuu gaariidha bar warri shamarranii kun amma rakkoon hogga isinirra dhufte odoo rakkoon sun isinirra hin dhufne isin maallaqa tokko lafarraa qabaachuudha qabdan beete hogga rakkoon isinirratti uumamte qofa waan akkanaa taanee jechuudha miti namni waan takka lafarraa qabaachuudha qaba garte Inni sirriidha bakka amma haaluma duwwitti akka nu mijaa'u barbaanne malee isaatiin nuti waan biraa tokko miti hamma humna keenyaatti immoo hin gargaarra mucaa. akkasi fayyaa ta'e gaa hundaafuu galatoomii isin jaa nama biraatiin itti aansa. Okay, halas kennitte. Aywa. Yo beeti hoseen mee atiis waan takka takka irraa jeeme. Lawandi yoo isiin wayirra jiraachuu baatte Abdallah wanni godhe haaree bee iseen hime haaree bee iseen isiidha. Okay. Mee seeni. Oh, meedhaa bugaa dallaa duruun nama tokko wanni godhe yoo isiin hin seenne yookaan yoo inni hin seenne siin naqa. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa. Yaa nagaa alhamdulillah. Hayyee meegaa karaa yaada keetii itti fufi. Ayyee. Uummanni beekaan si dhageeffatu hangasuu. Itti fufi. Si dhageeffata uummanni ni. Haase. Sami nama suye kamar nagalchite. Fixatteeti akkasitti wanni taata okay. Abdullah mee seeni. Okay, eessa jirti? Mee okay. Seen itti fufi. Biqilaa Waan san dhaamsi jala. maal? Itti fufi haase. Hayyee. Maali beektaa waan tokko waan beekuu qabna. Guruppiin tun waan koofantiin banamte tun akkuma gartee koofantiin takka koofantii waan numaaf banamte san amma fakkeenyaaf koofantiin tun yoo guyyaa 3 fi 4 keessatti hin guutin lubbuu miyyoo tanaa. Dhagee Abdallah. Reediyoo faanaa gootee bar. Sagalee bahu. Waan dhaggeeffachuu san keessa jala. Hayyee. Yaa akkasitti waan kanaase. Maaliif koofantii amma fakkeenyaaf akkaataan amma fakkeenyaaf miyyoon itti gargaaramtuu fi
akkaataan amma qarshiin itti guuramtu darajaa qaba gartee haasaan ilmi namaa inni gartee milyoon akkaataa itti milyoon itti hidhaadhaa baatu heega qarshiin qophaa'e booda yoo irraa dubbatame gaarii ilmi namaa milyoota amma lubbuu baraaruudhaaf koofantiin banamte ture amma qarshii 5 doolaara 5 qarshii doolaara 10 doolaara 20 tun yoo xiqqaate torbettuun guutuu seegalee gangalataa deemte jechuudha. Lubbuu milyoota tana baraaruudhaaf namni saffisaan waan qabu kallattii hundaan itti hirmaatee akka milyoon tu gartee hidhaa tana keessaa lubbuu milyoota tanaa baafu kallattii hundaan irraa dubbatamee hara keessaatiin illee nama beektu nama sedhalaa'u itti dawwalamee waan kanarratti akka hirmaatu wal kakaasaa kallattii hundaan yoo gartee sagalee walii kataanu taate milyoota tana gartee dafnee guyyaa 3 kana keessatti lubbuu isii baraaruu dandeenya galee inni biraa ammoo akkaataan itti milyoon itti hidhaadhaa baatu suuta karaa darajaadhaan heega itti deemame booda gaarii na fakkaatan maaliif tana duras yoo yaadataa jiraattu taate mucaa baalee tokko qallaa tokko bara 2017 na fakkaata irraa dubbattee turte mucaan san Liibiyaadhaan ni yaadadha yaa mucaa kabaalee san baantaami mucaa qallaa san kan gruppii san keessa ture yaa walumaa waan goonee ture maaliif akkaatuma fakkeenyaaf haruma inni itti hidhaa sanii beesan faa fayyadamanii hidhaadhaa baasuu faa marasii galee maaliif mucaan sanii hidhaadhaa bahee galata uummata Oromoo kanallee galchee yaa boo galata illee hin galchin innummaan lubbuu isaatiin wanni ta'uudha malee bahuudha malee namni garteemi achuma ati nagayaan wanni ta'uudha bara networking ke wanni ta'ee jira hidhaadhaa beesii galee kun ammoo waan amma gartee fakkeenyaaf akka Muniir Jawutti waan kana gartee namni kun akkuma amma naatuu baantu hafilooraa hedduu qabu jira nama dhageettii qabu jira waan kana jalmaranii namni biroo namni laafaan tokko yoo abbaatti ta'e miyyoo san lubbuu baasuu hin dandeenyu sii galee naam akkuma gartee amma Facebook irratti waliif gartee sagalee taanu kana obboleessi san ammoo fakkeenyaaf takka namuma gartee akkuma nama tokkootitti Facebook kana fayyadamu ta'uu mala nama gartee hariiroo namaa wajji yookaan walitti dhiyeenya namaa kana akkuma walirra walitti dhiyaatuun nama baay'ee qaba horata sagalee namni kun akkuma filooraa Facebook kana kun akkuma Muniir Jawutti akkuma inni akkuma duraan jammaretti karaa gartee danda'amuun obboleessas ta'ee obboleessa kannuu qofa osoo ta'e wajjin ta'ee akkaataa ittiin milyoon tun hidhaadhaa baatu atis ta'ee namuma gartee Ameerikas ta'ee Kanaadas ta'ee Awuroopas ta'ee karaa itti milyoon tun hidhaadhaa baatu furmaata ta'udha. Furmaanni heega dhaami booda mucaan akka itti isiin hidhaadhaa itti baatu booda gartee san booda boo qarshiin tun guuramte sanuu qarshiin tun haganaan lafa jira akkamitti akka hidhaadhaa baatu eenyu akka hidhaadhaa baatu eenyutu akka milyoon tun hidhaadhaa baatee geeffamtee maallaqni kun kan namaaf haja'u darajaatti aantu na fakkaata gaan akka fayyadu. Okay, galatoomii yaada keetiifi meegaa wanni dhagoona nama biraatti ni dhagaa. Bareedaadha inni biraa maali beektamu biqilaa akkaataan amma itti Liibiyaan nutis liibuu matanaan dhufne Liibiyaan tun akkaataan isiin itti namni itti hidhaadhaa bu'u murtee isaan qarshiidha malee qarshii fi nama achi qabaatudha nama gartee miyyoo san achi booda masuula irraa ta'ee miyyoo san achi geessi bakka kanaa heega geessitee namni san silkiidhaan nu dawwalee miyyoo na bira geesse jee nu hime booda maallaqa keetillee nama akkasiitirraa fudhu bakka akkasii miyyoo tana yoo geeffamuun gaallanni siif hin kennamu jaamee akkasii waadaa walii ganamee miyyoon bakka sana heega dheeyite booda dhaqee jettee namni sadaa masuula irraa teessan miyyoon na bira dhufte heega jaamee booda maallaqni kennama kun karaa salphaadha amma immoo waan guddaan maallaqni kun guutuudha maallaqni kun amma akkuma narreefu jee qarshiin doolaarri 10 fi 5 kun amma dubbatu walumarraa agartee waluma asumarraa liifii tanarraa mataa wal dhukkubsuu ta'a malee lubbuu miyyoo tanaa baraaru natti fakkaatu kallattii hundaan miyyoo tana gartee obboleettii teenya tana hidhaadhaa baasuun hedduu gartee karaa seera ilma namaatii fi karaa namummaatii fi karaa oromummaatii fi karaa gartee ramadaana kana keessa kheyrii dalagachuun takka tanumaa suhaaba gartee dalagachuunis takka tanumaa waan gartee kheyriitti dalagan takka tanarraa addaan jirtu namni keenya tanarratti onnatee namummaadhaaf miyyoo tana gartee obboleettii teenya tana lubbuu tana yoo baraare
samboota yoo oromummaa himate malee biyyoota yoo lubbuun baraarin oromummaan inni himatu jiru an oromoodha waan inni jechi isa jechisiisu dadhabaadha waan jiru nadhagaman. Galatoomi hundaafuu yaada keetii fi fayyaa tahi meegaa namatti aanuun galcha namni birootis yoo yaada qabaatu ta'eesi waatu seenitti bahi akka sina qoyo feete siin naqa waatu jira seenitti galatoomi galaa baay'ee abshir hakke hayyee baleeyyan keenya akkuma beekamu gargaarsi goofandimiidhaa eegalamee jira namuugaa irratti hirmaachuu qabdanii khara silaa bifa dandeessanii waan gootan godhuu dandeessanii isiniin jaa warri biyya arabaa jirtanis gruppiidhaan ifjaaraatii akkasitti mucayyoo tana cinaa haa dhaabbannu haalli deemaa jiru haala hamaadha mucayyoon sun haala hamaa keessa jirti meegaa wama hundaafuu wal cinaa haa dhaabbannu mucayyoon tun obboleettii teenya intala shamaraati waan dandeenyu wal cinaa haa dhaabbannu anis khaleessa xiqqishoo emotional taheetiin aaree hedduuna dhageeme sanumaafiin xiqqishoo isiniin lollole kara biraatiin isinuu ni beetan akkaniin hammeenya hin qabne akkasii mee yaa waatu jira seentee jirta siin naqammaan tana ya ilaahi weenak si ergeetiin jira waatu jira seen nama kanuma harki kiyyarra bu'ee naqu jira akka waan birootti ittiin fudhatina feesbuukni kiyya kun gantummaa hin qabu gosummaa hin qabu waa takkallee hin qabu ni beeytanii nama hunda niin qeeqa oromoo hunda niin qeeqa oromoo naannoo hundaa niin qeeqa kanaafuu nama beeytuu fi nama harargeetii fi kana qofa ol naqu jirta kan jenne maaliif an hunda niin naqa okay wanni taatee jirta hin fudhanne dhaabbadhaame amma carraa shamarraniif hin qanna shamarran keenya mee takka tuqaa isin takka tuqaa warri dhiiraa lama tuqaa akkasittiin isin wanni jaa adda isin baasna ayyaantu maqaan shamaraa fakkaata mee seeni yaada kee kannadhu yoo biyya arabaa jiraattanis haala kamiin waan kana gaggeessaa jirtanii wanni goona دفعتي والجلا قبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورا ما أنت نعرفتان ورد يرا لما أوكي سنين نكا أدوما اسم بابا جودا في بيها دفتني والجلا قبورا قبدن مالي فاني سنين بافدا لبتني سومنا دبي دابي خنا جرا خنافو وما خيري دبنيتي كا ستي خيزابانا افان مره اكو جعفر نبرا هندفني سي ارجيتين جرا بر والله سي ارجيتين جرا مي دا بدوغا ما استك سي ارجيتين سلالي اچي بودا decline gootee jirta so decline si harka keetiin tuyte jechuudha kun beekamaadha laal bika kanatti baqalaa shawwaduu hin dandeessu dhiisi safaata yaada kannachuudhaa dhufte yaadanii kannadhaa jee yookaan wanni hin ta'in noo hin qeebalu si nama biraatiif hin chaansii kanna
nama biraatiif chaansii kan ati eenyu obboleettii teenya ayyaantu whatever maqaan kee wanni gubatee jira jechuudhaati. Chaansii kee carraan kee kutee jira jechuudha. Hoggulamaan sii kan hoggulameen ittuu fayyadamne yookaan moobaayila keetiitii oowwanni ta'ee ta'a. Ni oowwee beeki. Moobaayila keessan kun ni oowwaa beekte. Maaliif waan shaatii kana heddumeessa. Imoodhaa banaadha, waatsaappiidha, taangoodha, waa hedduutu itti bana vaayibara qabayti. Waan namni kun kanarraa buutanii kaan itti أنا بقول له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتين سنجا فياته ميجا خري هذا خيتي تفوفي. إيه قرأ دكيت فوبر بعد ما سيد أسرت بيتا رجل كبار راس دقي فتاجراني جروبي واي جروبي جارو كان رتي أم بيتا ون ندبش شو برباد. اوكي. سلا جروبين وانس لا جاء تكو جاء لما بودا جاء تكو جاء لما بودا كان واني نساء فري نساء ولتك أو مالي نمني قياس دي كيسة تكمنت جروبي جارتني أدن. سلمني فكنيا أسكيست فكنيا بي أربعة كيست نمسلا نمسلا دقيتي كبار. إيه نمني يو دقيتي كبارته يو نمني نمومني خيسة جراته قرتي مي وان هنكون هنكب قرتي إيه جروبي كانت يروف دتكا جروبي كان إجارون يروف دتا أما ميتي قياس دي كوفا كنا في infudhatu yeroo infudhatu atummaan akkaataa itti nama kanatti dhiyaattu akkaataa itti nama kan harkistu beekuudha qabda beeyte طيب جروبي مكان إيجارني نمن منسلا أكستي فكنيا بي أربعة كستي جرا براتي جرا بيوتا أوروبا تبيوتا جرا برا كستي جوهندي ركان تندي أمونمني كم ينو يوبي تاكا كباتة وبرا بكمتها ويرجودن دا أسيت مو جروبي يعني دركا مالك إرجودا كمان يوكا مو جي ati eessin jirta أن بي أربعة كنجرو biyya arabaa jirtaami biyya arabaa sanitti ilaan waan tokko jira kan hin sodaanne garteemi kan hin sodaanne arabticha san garteemi isa sani yookaanum arabtittii teetii sanii wajji isii sanii wal taatee haala gaariidhaan garteemi waan akkanaa kana nama kiyyaatiitu narraa waa tahe waan kana daddafiiti naa ergii jettaan kaatee si ergiti. Eenyutti sunu eenyu qaama irratti ergamu santu balaa nutti taaraasitti eenyuun namni akka jara ergamu namni hin jiru. Laal amma rakkoon nama keenyaa gartaniimi odoo abbicha san hin gaafanne garteemi akkamitti ergama odoon jenne wanni taatanii beete rakkoon tan. Biyya Arabaa kana keessatti nam tokko fakkeenyaaf nama abbaa amantiitu haa ta'u nama yaada qabu nama silaa uummanni sooshaal miidiyaa kanarratti sirriitti beeku nama amanamaa osoo qabatamaan bakka buusanii osoo jedhanii namni maallaqa achirratti erga. Guruppii ijaaratee namni eessaa guyyaa sadiin kana keessa guruppii ijaaree guruppiin waan tokko hin sochoosatti ni addaniisi. Wallaahi gaati namni danda'u ni godha kan hin dandeenyees gaa du'aayidha godha. Oromoon beeki waa hedduudha qaba garte. Kan waan san godhuu hin dandeenyees du'aayidha godha. Kan godhuu danda'us waan danda'u godhaa beekte. Yaboo du'aayii godhuun akka viidiyoo mettis ni argamin osoo akka imimmaan namaati sida gaduu dhiifamti du'aayii gochuu illeen homaa badoo mallee hin qabu garuu immoo haa ta'uti namni dubbiin maallaqaa miti beeki waan gootu keessatti waan arkattu keessatti yoo waan san ati rabbiin yoo walitti hin hiine wannummaan kee hundinuu si duraa baddi beeki maaliif jennaan waan san eenyu kasii kanne rabbii bara. Rabbi kadhaan ciisin jedhe rabbi yoo fakkeenyaaf ati harkaan hin deemin ala kulli shee as keessatti biyya Arabaa kana keessatti namnummaan irratti maallaqni ergamu jiraayi. Akka dhuunfaatitti akka dhuunfaa kiyyaatitti namni ebalu mallaqa ergee osoo hin jenne namnummaan as keessatti biyya Arabaa kana keessatti maallaqa namarraa fuudhuu danda'u jiraayi. Kaisaana dubbistaa karaas kaisaana dubbistaa. You waste my time, man. Yeah, own problem. Yeah. Okay. Me namni bira haya takka ol darbadha namni seenuu feetan namni seentanii yaada kannachuu feetan qalbeessa wanni hin qabu
kaameeraa hin qabu keeti meega tokkummaan humna ibsituu ittiin si'aansa tokkummaan ilaa maantanaa wanni jechaa jira na obsime ittiin si'aansa. Baqqalaawa ahlan habibi akami nagaa qabda akkami dhiifamaa ciisee jira kanaa dukkana keessa jira sagaluma kiyya dhagaye. abshir siif hin beeka maaliif jennaan namni hidhadhaba guyyaa kana fiigaa ooltanii dhugaadha halkan kidimaarra bulle beeytee aramni sooma kanaan egaa kidimaa jaallatti beeytee. na'am kun beekamaadha bar namni keessattuu ati wanni godhu kun beek ni dadhabaa beeyta. Wallahi kanumarra turree waa'ee mucayyoo sanarraa dubbachaa jirtan si'a. Na'am. Galatoomii uummanni Oromoo dhageetti qofa osoo hin taane egaa osoo dirree wal arrabsoo ta'e qaataa namoota kumaatamaan dhufanii irratti dacha'anii daawwachuuf kolfuu fi ashaangulliitti arrabsoo fi koomentiin silaa dirree hanqisee beeytee. Yaa dhugaadha namni keenya kun ati waan akkanaa kana fedha hedduu beeki namni keenya kun hin bilchaanneessi beete amma numaatu gaa wawayyaa'u jirani wawayyeessaa jirraa beek nama keenya kana wama hundaanuu fudhachiisuudhatti jirraa beete yookaan kaan kaa beete akkamitti akkanaan jettaa asin jaa beeta. Kanaafin beetaan amma hundaniin dhawaa barama hin dhiisu beetaan xabiyaan tiyya namni kun haa baratuudhaaf beeta takka feesbuukuma kanaa wajjinuu haa wal baruudha laa. Odoo Facebook waliin barti wal baruudhaa dhufaa beekee dura. Dhugaa. Yaa. Namni Facebook ma yookaan mobaayiluma isa harka jiru kanaa wajjin wanni ta'uudha qaba. Wal baruudha qaba beekta. Sirri. Dhugaa. Yaa. Ani wannan galatoomii baqqalaawaa kiyyaa si caala dubbii beekeefillee miti yeroo baay'ee ati dubbii madaaltuuf dubbii kofalchiisaas dubbii lammii ofiis dubbii siyaasaas hin dubbattaa wanni hundinuu sirraa bareeddee beeytee galatoomii haa ta'u malee dhimma mucayyoo kanarra ka gargaarurra kafaa si gossu caala si galee kan afaan si gogsu kirikirii akka waan ofii keetii maallaqa buufattuutti dhufee kirikirii kana dirree si godha jettee gargaarsa Oromoo keessatti hedduu carraaqaa turre hedduu cinqamaa turre. Nama gargaarurra nama dhufee akka waan ofii keetii fudhachuuf jettee kirikirii kanaan jechuudha. Anna qabi achis na qabi siin jedhe rabbiif jecha ergii kennatti ati silumaayyuu naman karaa akkartu si galee tawakkal rabbiif jecha mucayyoo kana gargaarettee onnee kee ergii of laattee rabbiif jecha waan qabu nan kennadha. Anamma mataa kiyyaan riyaala 100 kennadhee qarshii 1000 Itoophiyaati. Namni akka kiyyaa aannan kennadha amma kana ofitti namana rabbiif jecha kennadha. Maaliifi Rabbiin bakka kana dachaadhaan naa buusa. Ammas immoo baqqalaawaattis bu'ee abbaa fedha bu'u. Gofendi amma jettan natti ma annan erga qaxxeetaa akka mataa nama kiyyaatti amma akka mataa kiyyaatti. Na qofa osoo hin taane hiriyoota kiyya 10-20 ijaaruu nan danda'a. Si galee? Haasa'aa dhageeffatuuti. Haasa'aa bu'anii irraanfadheetiin lakkaawween dhugu jiraatiif irraanfadheeti afaanumaan lulluqadhaawiti ati haasa'ee haasa'e. Deemi kun beetee irraanfannu waan balleessu. Deemi kun Oromoo kiyya dhugaa dubbachuu fi wanni namoonni gargaaruu barbaadan namoonni biyyoota arabaa keessa jirtan guruppii isin ijaarru mee kottaa keessaan nu qunnama haga arganne walitti daballeetu Gofendi amma banamee jiru kanarratti maallaqa sanaa walla jechuudha. Dhuftanii dhuma gurra naman dhukkubsinaa ammas immoo koomentii qofa shakashakuun godhinaa. Rabbiif jecha namni gargaarrattu tokko onnee kee qulqulleessi malee namaaf hin ergitu. Obboleettiin kee immoo qaama saalaa keessa reebamaa jirti jechuudha. Haadha keessa iftaatu yookiin daa'ima xiqqaa miti jechuudha. Lubbuun sii keessaa ba'an jiru, rukutamuun irraa dhaabbachaa hin jiru. Viidiyoo lamii waraabsisuudhaaf rukutamteeti kan waraabsifamte argaa turtanii namoonni baay'een jechuudha. Lamii waraabamuudhaa fi gaafa Muniir Abubakir jechuudha mucaa jaarmaan jiru sana viidiyoo keenaaf ergi suuraa keenaaf ergi jedhu yoo na reeban malee viidiyoo na waraabuu hin danda'anu jettee lamii of reebsiftee isiniif ergitee jirti. Kana caala maal eegduree xayyib? Kana caala maaltu isinitti dhaga'ama? Mee lubbuu nama ba'aa jirtu kana oofurtan rabbiif jedhaate laftillee raamadaana. Namni gargaarachuu barbaaddee ansuudii keessa jira kottu naan qunnami. Haqa kee ati natti kennatte namoota Gofendii bananii jiran kana ragaa qabatamaa wajjin isiniifan ergisiisan. Dhugaa dubbachuuf sigimoo shooba nagaan dhufte qalbii namaa. Nama qalbii akka mucaa kanaa qabu godhadhaa.
sigimoo shawanaa dhufu qalbii keessan kana naddafa rabbiif jecha ergii dalagdanii rabbiif jecha kennadhu 50 ta'e 100 ta'e bakka jirtutti kennannee walitti finnee qeerroon biyya arabaa keessattuu ijoolleen suudii nama gargaaruudhaan beekamtuudha. Addunyaa kanarraa namni akka ijoollee suudii hin jiru. Oomishni ni bantanii jirtu, dhukkubsataa gargaartanii jirtu, arargoota buqqaanii jigjigaa irraa buqqee dhufe qubachiiftanii jirtu. Har'a immoo mucayyoo kana bira dhaabbadha. Wanni isin hafe hin jiru ijoolleen suudii. Seenaan bara baraan isin yaadatti dhugaa dubbachuuf. Seenaan bara baraa ijoollee biyya Ameerikaa jedhama. Biyya Awurooppaa maallaqni jira jedhama malee biyya sanarra biyyoonni suudii kun waan guddaa dalagdan. Nuuf jiraadhaa dhugaa dubbachuuf. Kanaafi ammas immoo biraa namnu hundi keessanuu waan qabdanuun bira dhaabbadhaa baqqalaa waan natti gatee deeme gaa ammasitti sagalee koo kan dhageessanu rabbiif jecha mee keessaan na qunnama yeroo qunnamtan immoo kirikiriin baay'isina haqni keessan hingaa ofitti amanummaadhaan hojjenna raamadaana soomaa jira isin hin kijibnu mee riyaala 100 kennadhu riyaala 200 kennadhu wallahi sirraa hin dhanqannasu rabbiin itti sii guuta malee heddoo hin beekneen fidee bakka sii buusa yaa ilmaan oromoo maallaqa kana usoo keessatti goggogsitanii deemtanuu yookiin shorxaati isin qabdee 5,000 kaffaltanii baatu yookiin hattuuti isin saamaayyuu meen iyyaa keessan qulqullaa aga yoomii isin karaa miti lakkoofsa kiyya misenjiraan kuttaa lakkoofsa kiyya misenjiraan kuttaa na qunnama isiniifan kennaa walitti qabannee 10,000 arganne 5,000 arganne 1,000 arganne namoota hoogganummaatti fudhatanii jiran kunoo akka baqqalaa waan ni beeka waan ta'eef warroota waan kana irratti hojjechaa jiran sanarratti maallaqa obboleettii keenyaa na walla yaakee yaa obboleewwan kiyyaa isii qofatiif viidiyoo waraabame malee lammiin keenya biyya sana keessatti dhumaa jira rabbiif jecha ila irra deddeebinee kan isinitti himnu kirikkirii dhuftanii eenyuun ta'inaa jechuudha kirikkirii naman gaafatina abdii keenya baqqalaa waan sooma jala darbinaan baafatee hin dhufaa osoo isin lammii isaatiif cinqamuu kunoo itti zaananiin naasuudhaan deemanii dhufanillee kanaafuu gargaarradhaa jechuu barbaada ani yaada kanuman qabaa namni gargaaruu barbaada nammas taanaan ni jirra jechuudha galatoome kaalid keenya lakkoofsa kaalid kanaan itti barreessaa jechuudha namni barbaadan dhuftee yaa ittimnee jirra gaamee warroota biyya arabaa jirraa akkamitti ergine jedhanii si karaa akkara natti ergiini rakkoon takka hin jirtu maallaqa isaanii karaa iftoomina qabu si biraan ga'uu hin danda'a. Dhiiraas ta'ee shamaraas ta'ee wanni qunnamaa tokkummaa. Warroota gargaaruu barbaadan dhugaa dubbachuu fi namoonni shawwee sila na gaafatanii turanii beeytee ijoollee walloo fi ijoollee jimmaatii isaan kanarraallee hin kennaa ijoollee as durallee gargaarsa hedduu naa waliin godhaa ture ijoollee sabboontota dhugaatii si galee amma garee hidhuurraa abbaan fedhe misenjeraan naa qunnamu maallaqa fuudhee kan ammoo dhufanii sitti himanu haqa qabeessaan sitti ergaa namoota govendi bananitti ergiyati rabbiif jecha dalagina lafti raamadaana. Abbas akkas goone inshallah galatoomii fayyaa ta'e egaa. Ulfaadhuutii atillee yaada bareedaa dubbachaa jirta namoota suudiidhaa barbaadanii ni jirraa ergime irraa funaaniiti ati immoo iyyaafadhu eessatti kennitan agamitti kennitan jedhiin warra immoo dhufi haasaadhaan si gogsu dhiisi bira darbisana. Yaa bas akkasiin godhaayyee isaan hoggasi kun nama isaan waan sitti kannan isaan nuni beekanii humaa rakkoon abshiraayyee fayyaa ta'e. Tole bareedaa kiyya ulfaadhu. Mee namni bira namni seenuu feetan asirratti namni yaada qabdan. Namni yaada qabdan seena. Namaan ni naqajee ibsituu ni jirta. Baatee ni baate moo hin beekne. Haareetti bahiti seeni mee haaree bahi seeni. Haareetti bahiti seeni. Bahiti seeni haareetti. Akka kaameraan keenyaa mul'atutti. Haya. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aye.
waa'ee mijiyyoo irraa dubbachuu jirta. Qalaa keenya nutilleen anilleen edaa asi guruppii ijaareetiin Okay. ijoollee amma tokko harkaddeetiin ture. Mucaan Asladdiin Mahammad mucaan Arsii Kakaayiroo jirulleen Yaadu. ijoolleen suudirraa harkadhee jira. Maallaqa nama bira galchan nambara naa kanninaan jee ture. Ijoollee waraqaa qabdu ijoollee sabboontuu magaalaa tana jirtu yeroo hedduu waa'ee dhimma sabaatiif walii gaffiigaa turte mucaa tokko elemoo raamis zaaniin isa san if qabee ani deemee ijoollee natti bilbilte irraa hin guuranaan jee jira. Bilbila isaa san ijoolleedhaa kanninee jirra. Guruppii teenya irratti illee warra nuuf waan if qabe bilbila isaa san itti kanninee jirra. Namni baay'een na bilbilu jira. Maallaqni hangana ga'e hoggaan akkan san booda siif hin himanaan jee. Ijoolleellee amma ni gaafannaa waan itti kannanii mee walumaanuu waan nu ga'a laalleeti walit dachaanaan jedha. Warri suudii keessa jirtan nallee qunnamuu ni dandeessanii. Namni elemoo raambis beeytanilleen itti dawwaltanii waan qabdan isa kannuu ni dandeessanii jechuu ni barbaada asumaan. Gaarii galatoomii yaada keetii fi jajjabaadhaa meegaa uummatallee kakaasi. Namni keenya kan hin dhagahin faadhaa jira, kan mana hojii faadhaa jiru faadhaa jira, kan torbaan irraa yookaan guutakka yookaan ji'a irraa guutakka bahu faadhaa jira. Sanillee meegaa isin akka wal beeytaniin garteemi walitti hima. Wanni godhamee egaa mucayyoo tana cinaa haa dhaabbannu jaa akkasii fayyaa ta'e egaa. Galatoomii atilleen nama suudii keessa jiru nallee qunnamuu ni danda'a. Nama mucaarreefu nama irratti erginu akkaawuntii eenyu irratti ergina suudii keessa siin jechuu jira. Bilbila elemoo ittiin kan nama irratti ergan jechuudha. Mucaan nama amanamaadha. Akkuma namni kun akkuma walitti dhiyaatu walitti kan nuti dandeema. Mucaan tokkummaan kunillee ni jira. Inni hin beeka isaasi. Isatti illee kan nuti dandeenya. Innis ijoollee beeku ifumaarraa wanni jiru. Tigama keenyaan akkana ijoollee Asladdiin nukkannees ijoollee nukkanninaan irraa fuudhuudhaaf qophiidha. Waan akkasiitti inshaallah jajjabaadhaa rabbiin haa laaffisuufi. Abshir. Galatoomi atilleena. Okay. Warri waan kana akkasuma warri ma sagalee taa'aafi jirtan akkasuma warri haalli isiniif mijaayin warri du'aa godhuufitti jirtan isin hundinuu galata qabdan gartanii namni keenya akkanatti wal cinaa dhaabbachuudha qaba. Oromoo naannoo fedheewu taanaan yeroo inni sun rakkatee rakkoo saasaniif furmaata buusu waan dandeessanii cinaa dhaabbachuu gartanii yoo nuti kalmatti usneetuma kan wallaallu taatne namni dhufee nu cinaa dhaabbatu hin jiru. Kanaaf nuti sagalee walii tahuu wal cinaa dhaabbachuun dirqama keenyaa isiniin jaa. Eenyuufiin ergaa. Ayyaanoo mee seenii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh mee seenii yaada hangasu niin deebi'a yaada kannadhu qabee mun qabni dura si ilaala akka nama birootiif hin dabarsa. Okay, sa'aatii gubuu jirta. Mee sagalee ittiin dhageemtu. Okay, neetworkii keetii irraa hin si'a baatee jirtaatu gara toon hundaafu. Mee namni biraa Sigimo hin qabne atiisi.
أي السلام. جوار سين يسوبسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا كي عندفتي ميجا خريعة تخيتي تفوفين السلام عليك. سيجا. وعليكم السلام ورحمة الله. نيتوركي خيتي. نيتوركي خيتي. نيتوركينج أبدو بالإسرائيلية. إيه. نيتوركينج أبدو فين سبازة. وام براي أكاين سنة. أتيس جوهر ديكلاين غوتي جرتا. ديكلاين غوتي جرتا أتيسي. carana wirooti indivers okay atis qubtee jirta mee okay meesin okay meesin miya takka takka kan mee inboxi takka takka kan mee takka takka seeni kan mee siin naqa yaada okay atis hin qabne mee inboxiin takka takka kan siin naqa okay sababa baate meeda badaan jira maalaka jiru laalla fuadi seeni mee fuadi seen جوار واني دا نيتوركي خيتي راي مالي نامتي نيتوركي خيتي تو أتردى بعد مالي نامتي جما خيان نماني نكان ماليف cara lama datin si hanae juar ono si ergetin jeramas yohan wani taude tadabne jeraman tana okay didee jira gaa waa takka illee godhuu hin danda'u an dadhabee fi neetworkiin kee dadhabeefu akka hindiin baanu yookaan baangaan okay mee seeneeti qabadhu ayyee taane weenik